girgiddaa kana wal fakkeessitanii shaarukaan kana asiin kokkee kan akka reengaddaa ibsi shaammaa kee asii girgiddaa kanatti ol qabee akkana bakka suuraa kaanu sanitti qoy oduu tana hima wallaahi billahi qoy wallaahi doktor rabbii kakadhe waan guyyaa san taane atiin galate qoy. Kan dhugaatii lakkaa nuti suuraa qofa seene. Wallaahi dhugamaa bar qoy. Ti dhugi. Yoo qaamni si oowwee maal beektaa? Ay wallahi garaa waan garaan na gubate. No jedhaa runti. Inni finjadhaa jirti loltuun jara. Qoy ini hima qoy ini ma yookaan laayif qooliti yaguuti kalaas hin himu. Yookaan laayif qooliti yaguuti yookaan ni hima. Iccitiin abaatu. Haanuun bakka dhaqxu wallaalte. Haanu yoo yettee dhaquu biyya. Kasi algaa si diige. Haala seenaa argaa maaliif diidda jennaan. Diigee malee waan diigeef hin beeku naan jennu. Achitti illee maal jedhe seeta dhufee. Daa'imni irraa. Jaartiin maal yaadde sila argaa ofii addaan mataa diidde. Algaa diide bara. Kan lafti barii yoo didde ija keessa deemanii ija keessa deemtee maal balleessiti? Baddu. Sistamni isii sistamaa miti bara. Yamman jedhaa barattoo kanatti baajaan fadhiiloo ijaazaa buufachuu qabdaa. Ati itti narraan galattu. Meetii bibee buseera. Maal jetta silaadha seela? Bari sistama tokko jala akkasii haran. Sistema jalaa bari yoo jettu maali sistema bara silaa ati achi jirtaan sistemii kabaru kamaali lafa duwwa sistema bara. Muuxannoo ajaa'ibaa sii kaddeeti. Maaltu beeka waan rabbii kanaa arafaa taree wajji salaatuun oolu akkas linji. Akkasii bar warri soddaa malkistanyii moyaa ka gorobeet jedhanii habiibti gizee nuti jaarsa keenyaaf waa hunda taanu nu jala argiti nurra kooppi godhi maal gootaa iccitii keenya himtaan. Ani inshallah mas Ramadaan dhufaami arafaan osoo dhufe jaarsa kiyyaan kophatti sireen hojjetadhu akkam. Yeroo sana rabbumatu jedhe nu silaa guyyaa rafna maal gonanneeti bar. Baruma gaarii gootanii iyya kana maal jettamee haadha seenaa ati gubaa jaalalaa situ argee keessa tare. Kunoo akkuma nuti mana keessa doktora ofitti taanu kanatti doktora ofitti tayaati. Kan kee rabbi doktora si qabee bar kiyya guyyaa takka iyyuu faarmasii keessa dhaabatee hin beeku. Keetis hin jira dhaaba. Rabbi guyyaa takka faarmasii keessa dhaabatee hin beeku. Ati ta'i. Doktora ta'ee kiniin kan kennu tokkichi nu ta'uu fi dhibee isaatiin walirra ooluu fi. Qoradhu akka gaariitti. Ati yaali ammallee irra deddeebi'iti. Gara shisma amala qabeetti ta'e jedhanii amaara afaan buusanii jaartii mana baasanii hamma danda'u yaalee kana caala maal godha jedhee asli hin gaafaati seenaa taatu. Warri koomentii kana bar isaan Yaallee amma dandeenyu kana caala maal goonu jee. Amala qabeetti ta'e jedhanii amaara afaan buusan jedhe jaartii mana fuudhanii na jala sii jirra jedhanii. Gaafa geemii doktora hin hafin ka sodda walii ooltanii miti reen hafin gaafa geemii doktora. Inshaallah. Sa'aatii inni ta'usan guyyaa san sargii jira. Awwish nan dabru karaara. No kana rabbi kana bar kana yaa rabbi hiyata godha. Kasiltiin chaarjii fi katiin kamataan sin dhukkubirra. Sargii fi yaala. No sargii rakkoon qabu. Silkimmaan chaarjii fi katiin guyyaa san. Obboleettii tiyya takkaan kan nuti jira waan ofiitoo. Rabbi si yaa godhu. Amiin amiin. Laayiviin isin
Amin, amin, amin. Tantelle faana si haa godhu. Innante doktora Allah. irraa kun aburumale iftaan na fakkaata isaa ati qodhi maal qodhi. Hati jumaadha kunoo amma zaani sun. Iftaan. Sanbata guddaa jechuudha hundi keessaniyyuu doktora irraa na Guyyaa alhadaati. Inshaallah. hundi keessanuu yoo raana fina sanbata guddaa. Taaptaapiin waan takka beektanii. Taaptaabii Oromoon ittuma mudditi ta'an hin beekne wallaan namichi. By the way, doktor jechuun inni injifachuu malee injifatamuu hin barre. Jarri lachuu Doktorni waliin injifata. kaa'achuudhaan Shakkii takka porofaayilii sin kaadhu porofaayilii waliin kaa'anne bara gammaa porofaayilii wal kaa'achuu jedhanii bara osoo porofaayiliin kaatiin simoo yaddaidhaan innis kunillee No asliin yaasan nafa. Kaya ta'e bar. Irra deddeebi'aa irrachi deemee irraas deema. Nagee jeen wannoodha ashisma jaratti lafa jedhu qindeeffatee giiftaroota duraanii warra paaworii qabanillee warra irraa deemellee ofitti deebisee jiran. Inni akkaawuntii lamaan kaayatee bara natun kaayatiin malee. Sandee naayit. ni injifannaumaa maaliif jennaan dhugatti ni injifanna. Shakkii takka irraa hin qabu. Sandee naayitiidhaan nu bira jira namni si bira jiru Bobbaasaa Xaahir. Akkasitti waan ofiiti yaan sa'aan na bira deemtee jaallan kiyya namaan na bira jira namaan rabbashu jira. Wala garra gizee biraa bal'inaan akka gaariitti warra fiitoo teenkiyya. Museenaa aslii kiyya hundi keessanuu nagaan naa tura. Ayy jaalfadhiin nagatti. Innante si maal goota jaartiin as keessa jirtan isanuu ada. Hai. Maal goona Mana beekti ijitu waan jaalatte kana nama laalti ada ta'uu jalaan arganii inni amma si bahee jennaan isin argu jiraaf yaa. Dura nu agarree. Hai. Maal gooti isin si bira haasaa jaarti si maal goota jaartiin hangas jigeessa. Maadha si jaalannaa bara akkatiin dabbaramneef singilii ati kaayiroo keessaa qabnu si lubbu. Eega goote seenaallee fidaa ka maal gootan eega yaa'uun keessanii oolle intalatee sanillee fidaa. Mana si uwwifnaafi malee maal goona daa'imni ati aara. Seenaan irratti guyyaa dadhabdee dhufte ispoortii oolte. Habiibti keenya chaarjiin nu beera nagaan buliyaa sittaa tolu. Maali? Maal goona? Hello. Taati nama nu bira sa'a afurii ganama jechuudha fajirii reefa zalan. Chaarjiin uumateera jetti nu bira kamaali chaarjiin fitta. Chaarjii fitne amma chaarjii fitne ganama. Afaan qabdee. Mas barriitu maashina. Qaameen dhugaa barrii maaltu? Barrii nutti tumaa jiran. Amma kaa quumtaadha wal jala kaanii fiigu. Miin. Kamisni hafee bad. Rafne. Kuno jaartiin sa'aatii kana wal kaaftee akkana wal ariiti kuno makiidhaa fi ibsaan. Sa'aatii kana bar sa'aatiin jaartiin irra barraa wal dammasan. Kabar irra barraa kaanii bara. Isin maarraan nu deemtanii? Ambi kun olaan galgala waa irratti darbatee rafee ganama subiidhaa qoonqoo ganamaallee irra barraa kaan. Anji mushurraa maa eessatti keessummaa dhiftee dhufte? Maa mucaa jalaa kaatee dhufte halkan? Halkanii miti. Halkanii maa mucaa jalaa kaatee dhufteedha ta'uu biti saaloon isaanii buna qaxaqqaba. Faatee miyuutuun gootu waati. Nagaa honnaan itti yaar mushurraa dhufe jedheen. Maaliif jaarsa jalaa kaatee dhufte jedha ta'uu biti saaloon isaanii buna qaxaqqaba. Anduloo mee bara amma du'aa hima godhaaf yaadha seenaa buna dhaaf jedheen.
Iya manfaat man jarra qaban jiraatti amma dulloome akkasiin garuu maal akka ta'e hin beeku si dabar osoo ati hin dulloomini osoo isiin hin dulloomin ati dulloomte bar kanaaf rakkoo ta'e bar. du'aayi ma godha. Du'aayi waa kamiira keessa galu jettee moolii keessa achi deemee quumtaa kana uffata mana keessaa kana ho'i dhufaara jettee daldalti uffanni waa uffata ho'aan fakkaatu gisee achi ilaalu. Ari'ee baase qumxaa 3,000 gaafatte. Iccitii mun tokko baarte ati baate. Ada muncul uffanne Haala seenuu kanatti goota jenna ho'i maree dhufaa jira iseen nu ga'e bar. Maal gootaan argitan bar yeroo baay'ee sin jalaa miliqee sin arge jalqaba sin arge bar yeroo sin ol seetan. Badaa gubaa jettee bar badaa gubaa. Badaa gubatetti. Innan jedhee naan jette haa jedheen amma badaa gubaa ho'i gad dhufaa jira kanaaf jecha mee uffata kana jette. Amma sibiraa yaa namoo jaartiti jedhu warra baafta. Guyyaa kamisaatiin afaan bante sibira teetti. Innante haadha seenaa kumaan gaya abbaa seenaatti dhiisaati haadha seenaa kumaan gaya nama 800 jirtanii yalla wallaahi. Jaartiin kabajaan guyyaa kamisaatiin jaarsa dhiiftee gastii keessa teetti. Gaddarba yoo wal marraa gastii seente yalla jabaadha. No jabaatte ijoolleen yalla laahi. Faamilii ajaa'ibaa qabaa bar dubbachuudhaan. Itti darba waan qabdan. Haadha faatee leencanaa bitimee jaarsaaf hin giftara ta'a. Oi. Haga hadda quumxaa bituudhaafi wannoo keessa deemtu. Thank you HS. Kanatu maal fadhaa? Ay miira keessa jirtu. Manni duraayyuu lakkaati. Haadha seenaa irratti abduu koo. Thank you galatoom. Loltuu ta'uu heddaa. Haadha seenaa. Loltuu ta'uu fi obsi kanuma dhugaa bar chaarjii dhumaara qoe. Doktoreessa jira isaa. Dhuudhiiti kun afur qaba. 14 gaa'ee. Soba seetii barisi. Kasiin jedhu. Ka ofii itti guuttate kan kee duwwaa dhu keessaa dhuma taara kaa. Isi maal chaarjii fixatee sobaadhi. Sobdee gas irraa bu'uu fi qabi narraa. Haati faatee singiliidhaa dhiisi waan akkanaa hin beektu seen. Obboleettiin jettu yookaan narraa waxxanee qabi akka gadi hin buune. Asirraa bultu. Asliin maaliif akkana huqqataara jedha isa ibidda mana keessaa itti jiru miskinticha gandaa. Hagaan jiru wal bari yoo diqqaatee tin jedhe bari yoo diqqaate ji'a tokkoof sirraa qabee ture bar. Ammallee gizee galgala akka gasti seentu kun asirra ol seentiti haasofsi. Galgala azananii jennaan gizee isiin uffatatti jijjiiratteetiin shoortii mana keessaa kan uffattu bar gallufee saaloonii taa'ee akkana karrasan ol eegama. Ullaadha baatee an keessa hin jiru barummanni dhugaa seessi xammada. Amma ibsi jaamma kiilee akkasi eega qoy addaanaa takka wal quufani eege. Milli Daa'imaa barammallee gana. welcome boss. Akkam Haadha seenaa kuma takkaan gaya yalla push godha haadha seenaa kuma takkaan gaya. Uummanni kee miskiina uumaan qabu dhiiti deemtee arabtu daa'imni kophaa ciisaa jirti. Laalaa dhiisiin kuma takkaan ni gayani naaman. Maa kuma takkatti sanatu onnee sadii gattu ixeen kan ituu hiree maal goota karata nama 900 hordofaa maqaa. Ani faamilii bakiyya kana argitanii qoyaa isin faamilii bakiyya kanaayyuu. Maal godha faamiliin kuma takka jaartii doktoraati kennu faamilii dhabaa mana. Ani ka jedhu isiin hanga haadha quumxaa bituudhaan moolii keessa deemtu maaliif birrii saniin leenca siin benne isiin gaafa si'ata aarsaa kan faltee oli. Akka itti bitan wallaalte. eessaa bitatan gabaa mooliin keessa deemee barbaade dhabee faara. Leenca Waa ilaa ani gaafatin hin jiru jetti na dhokattee deemte. Shunkurtii seetina fakkaate suuqirra zooraa oolte kamil irraa bu'ee galte maal taate na leenca sii bita ee dhabee. uummanni viidiyoo bardeen gaddaa mubaarak musammaadhaa waggaa 3 hadhaa mu'afuradhaa. Warri aslii leenca bituu barbaaddan jedheetiin jedhe silaa leenci mubaarakiin irra guuramaa jira jedhanii. Muniirin tokko feesbuuk irratti maxxansee kaasise uummanni keenya
رب رحمته يقول في الله rakkanne wallahi am shirgoota kooni moota hiyyaatimi إلى شكاية ما دو أمه galatoom ulfaadhu amma maqaa akkanaa yes thank you big respect in the big love afaan oromoon beeku galatoom ulfaadhu. lola kiyya sahara I follow you okay Inde. أوكي Anu follow godhachuun qaba. nama kuma tokko follow godheera guys follow naa godhaani hannu koo Okay. asli jabaadhu irra lakin guys profile kaadhaa fi guyyaa lamaan kana jajjabeessa doktora keessan jarraa gaarii siif rabbi Faate video siin hojjenne wallahi doctor. إربي أدو video hojjedhee fi borullee hojjedhaa fi قال نام ندور أو في دلجة دري نام أجينا نتيهم بروفايلنا وجد Sanii bar. atu yoon profile hojjettee Eenyuuf? Kun maali argaan jirtu? warri jala kanatti afaan bantanii wattaaddara cimatu gubbaa kanarra jira warri takkittiidhaan bilookiidhaan miyuutiidhaan isin dabarsu isin sadiinuu fooloo naa deebisaa okay laa hojjettee fi iyyaa fi jirtaa biifti inshaalla giiftiin ati kennaa fi jirtu wayitu hin jirtu iyyiif okay An top waan ta'uuf nuuf qopheesseeraan loltuu hangafaati maali? Doktor bakka guyyaa sani motora takkasii taati laayif goolii tana naa guuti qabadhee dhufa. Si kenneen kennita. Kamal qabadhee dhufa ree ani lolaa wayii qabadhee fira wayii Ameerikaa qabadhee akkaawuntii kiyyara leencan guutu. Eshi. Namni bara amma gizee lolaa wayii Ameerikaa irraa qabu yookaan diyaasboora irraa qabu akkaawuntii ofii kanatti kennee leenci itti guutamee achii darba. Ansan jechuudhaaf gaafa namni jimbilfatee janajjanaan asirraa taaptaaf jedha. Kun otatti dhungatan tana fidii kottu. Ma ol kaatee oltee bara haadha faatee taa'e malee. Ay kiisingiidha kiisingii obboleettiiti. Amma kun maal inni tun bar kuttee qilleensa makaan irraa kutti bar gadi hin buutu. Laayif goolii kan amma gizee naa guutte motora takka taate achuma qabadhee siifidha. Galatoo. Lolaa kee loltoonni kee onnooti haa jedhan. Inni dhongadhe jaartiyyuu. Jaartiyyuu inni dhongadhe kiisingiin kodhi galtee haadha seenaatii kennanaan jette. Kiisingiin godina namiira keessa galchuudhaaf biyya nyaatti hin jedhani. Si manatti waamnee si dadhabne habiibti tokko qabadhanneetuma fakkeenya sii ta'uuf. Makiinillee namiira keessa galchuuf. Haati seenaa namiira keessa galchuudhaaf. Warri kaayiroo kun namiira keessa galchuuf. An akka miirri kiyya qoreen argine isin. Taalji. Inshaallah maal wal xuuxanii mi girgiddaa kana wal fakkeessitanii shaarukaan kana asiin kokkee kan akka reengaddaa. Ibsi shamma kee asii girgiddaa kanatti ol qabee akkana bakka suuraa kaanu sanitti qoy oduu tana hima wallaahi billahi qoy wallaahi doktor rabbii kakadhe waan guyyaa san taane atiin galate qoy. Kan dhugaatii lakkaa nuti suuraa qofa seene. Wallaahi dhugamaa bar qoy. Ti dhugi. Yoo qaamni si oowwee maal beekta? Ay wallaahi garaa waan garaan na gubate. No jedhaarumti. Inni siin jedhaa jirti loltuun jara. Qoy ini hima qoy ini hima yookaan laayif goolii tiya guuti kalaas hin himu. Yookaan laayif goolii tiya guuti yookaan ni hima. Iccitiin abaatu. Haanuun bakka dhaqxu wallaalte. Haanu yookaan laayif goolii tiya guutu yookaan himu. No please eeggate dhiise kalaas laayif goolii tiya guutu kun qurxummii turra jira sareetii jabaadhu wallahi yoo haaftu jette yookaan ammoo garaa na buluun qabdu. Keeppi tana na sobin tana seenaan sobi ati seenaan sobi seenatu waa'ee ni hima ma'ana giiftii hin beekne gisee seenaan akka tasaa dhuuti himi jedha isii wanna godhu yookaan ammoo laayif goolii tiya guutu yookaan ammoo himaa jira. Himi bakka. No wanni jedhamu hin jiru sareetii dafinaan jedhanii bar.
دافي يعني اوريكم فيديو ركعتني اسم فيديو ركعتني guys stop not stop انا جاي انجلو ساعتي اما تتي دافي كجدارني قول دبل انا ما كنت تكن جاي كان ما دي بس اديت الرحمنا دبي هو ايتو والله نوم اللي تقول دبل هكا كنت تكاتي ايه اتلي جبت جبات ولا فيتي جمي كان جيت جبات كما دي بس اديت جرت جبات والله كيسينجي تنفل لما سدي قول يقول قول اللي قوتو دي مال غنابي جبات هم تاي بوش قول هذا ثري يا ولد يا فادي والله نمني بيا قال نمني ما هو مد بلانجرو لبس غرغران نو كما كراجر هم تك هاروني سينا هنجرو كهارا رحمنا لا بس قلقلن I know she's your sister I know just this is this is romantic new romantic namni ol dabala nan gadi dadda maal gadi dattansil ol dabala nama takka jedhate bar sagaltamii tokko kun olama dabala kaardii turrachuufe kaardii piraaveetii miti bar lubbutee piraaveetii miti bar ka akkanatti qabanii sun shaarukaan sun piraaveetii miti bar waliin keessatti guuti ka akkasii sun piraaveetii miti maal suuraan argine ati asliin beekatee yoo waan gale asliin homaa gormachin nagattee galtee ati yoo rabbi waa siihira jedhee si biraa gallaan wanti xiqqishuun ilmoo ta'e taatu takka si jala teetti. Mee rabbiidha wanni sun maaliif na uf duuba na keettee na bira teetti rabbiidhaan salphadhee bar. Haadha faatee jaaladha jennaan ijoolleen arba'initti maal qotoonu taate waa iddoo qufaatee kiiloomeetira dhibbatti keessaa kuftaa Ani bar rabbiin kiyya maaliif taa'ee beektaa gisee taa'e san taphachuu hennaa jedhanii beektaa. Caffaruu hennaan caffaraa tanaaf taa'e. Yoo san bari caffaraaf hafe bar. Caffaraaf hafne caffaruudhaaf. Maashaallah haala ajaa'ibaatiin caffarre. Akka hin hafne jechuudha biyyoo kana gisee achii banan jinni. Abdii Muktaar wajjin gajafaa bulla jedhe abdiin. Maal gajafa qoraalii hojjetee laddatii jedhaabata. Maa kun as jala jira natti hime. Maal gajafa akka waan miirri kolfatabaa kun keessaa dhumatetti waa takka jiru socho'u wallaahi. Kaal jiiba. Didiqqoo sanniin tukun olle fakana hoo isee akkana goggodhata didiqqoon sunniin. Abdii Muktaar Galee bakka jiru foon laala jedhe mucaan xiqqishuun gurraachi akkanaa sun. Ati ilma Hai daa'imni kun sila haadha isaa wayiita biyyatti dhiisee biraa ba'ee wayiita as keessa itti dhufte haadha isaa na se'amu. Wallaahi haadha itti fakkaadheefa jedheetu maali. Muraasii wajjii ka'uu fedha minaa jedhe bakka meebi haadha itti fakkaachuun mala dhee garaana nyaate beekta osoo ilma kiyyan osoo dhaliyaan illee hagaranii mageeffadhaa mi waan jedhu wayii jechuudha. Kanaas bakka rakkoon qabu dhee itti ka'e waliin ka'e suuraa. Ishee galgala gallee akka nama naggaleetiini. Asii ilaaluuf duuba na kaatee ta'a.